Godina Harargee lixaa Haanaa Harboo fi bulchiinsa magaalaa Galamsootti baajaajii fi mootoroota dambii geejjibaan ala hojjetan irratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Araarsoo Maamad dabalata qaba. Godina Harargee lixaa bulchiinsa magaalaa Galamsootti baajaajota dambii geejjibaa cabsuun qaama sadaffaa fi gabatee maleen hojjetan irratti tarkaanfii fudhatameen baajaajota 102 to'annaa seeraa jala oolchuu fi tarkaanfiin eegalamees cimee kan itti fufu ta'uu Daayiriktarri Ittaanaa Waajjira Poolisii bulchiinsa magaalaa Galamsoo Inspektar Gargaaraa Fiqiruu Higgazuu ibsaniiru. Baajajiin gabatee malee socho'uun yakkoota adda addaatiif waan saaxiluu fi to'annaa seeraatiif rakkoo waan ta'eef inni kun haala yeroo giddugaleessa godhannee tarkaanfii fudhachuun dirqama ta'ee sababa argameef tarkaanfiin kun irratti fudhatame. Kanaaf baajaajoonni amma to'atamanii waajjira kana keessa jiran 102 gaan ka to'atamanii jiranii fi opereeshinichi kallattiidhuma jalqabameen kan itti fufee jiru ta'uu isaati. Konkolaattonni dambii geejjibaa osoo hin guunne hojii irratti bobba'an kamiyyuu miidhaa hawaas dinagdee fi hojii to'annoo nageenya tiraafikiif danqaa akka ta'an himuun baajaajota to'ataman kunneen ulaagaa barbaachisu mara guuchisuun yeroo gabaabaa keessatti gara hojiitti akka bobba'an gochuuf qaamolee godinaa waliin qindoomuun hojjetaa kan jiran ta'uu qindeessaan to'annoo nageenya tiraafikii Inspektar Gargaaraa Jamaal Laggasaa fi itti gaafatamaan eejensii geejjibaa bulchiinsa magaalaa Galamsoo obbo Abdurrahmaan Abdallaa himaniiru. Balaa yeroo geessisan to'achuudhaaf nama rakkisa. Yeroo balaa geessee deemutti konkolaataa ta'us baajaajii ta'us waan gabatee qabu namnillee gabatee san qabateeti gara keenya dhufee heeruu nuuf kenna. Akkasitti nullee hordofnee qabuudhaaf haalli nuuf mijata. Sababa saniif warri gabatee hin qabne kun nama ajjeesus nama dha'us ni badan jechuudha. Rakkoo guddaa qaba. Karaa biraatiin immoo to'annoodhaaf illee to'annoo nageenyaati tiraafikaatiif illee danqaa waan ta'eef haalaan rakkisaadha, dhiibbaa guddaa qaba. Dokumentii hunda guuttatanii akka baajaaja haaraa taate 2% kafalanii waan dokumentii hunda gizee guuttatanii karaa gabatee baafatutti deemanii godina yaamnee jirra as jiranii ammaa as jiraa jirri to'annoo kaama torbaan kana keessatti gabateen akka isaan harka ga'u karaa seera guuttatanii akka sochoosan godhu warra godinaa waltaanee asitti yaamnee sakatteensa jiranii torbaan kana keessatti xumuramee ni baati jechuu konkolaataan as baajaaji as jiru hundi. Haaluma wal fakkaatuun godinuma kana aanaa Habroottis balaa tiraafikaa xiqqeessuu fi seera dhabdummaa geejjibaa hambisuuf qindoominaan tarkaanfii fudhachaa jiraachuu qindeessaan to'annoo nageenya tiraafikii aanaa Habroo Inspektar Gargaaraa Indaalaa Dastaa kan himan yoo ta'u tarkaanfii aanichatti fudhatameenis baajaajii fi mootoroota qaama sadaffaa umrii malee fi akkasumas gabatee malee socho'an baajaajii 24 fi mootoroota 13 to'annaa jala oolchuu to'ataan nageenya tiraafikii aanichaa Saajin Ittaanaa Hassaan Bayaan himaniiru. Akka aanaa keenyatti baajaajii 24 fi mootora gabatee malee socho'an 13 kan to'ataman jechuudha. Tokko seera guuttachuu dhabuun isaan uummata isaanii miidhaa. Umrii malee konkolaachisuunis isaan uummata isaanii miidhaa. Akka kanarraa baratanii isa fuulduraatiif akka yaadan. Konkolaachistoonni waajjira poolisiitti arginee dubbifne tokko tokkos ulaagaa seeraa osoo hin guutin hojjechuun sirrii akka hin taanee fi akkaataa dambiin geejjibaa hayyamuun kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. Hayyama hin qabne taargaa hin qabne seera guuttatanii yoon dalagan wanni asitti isaan fiffidaan jirtu. Yoon seeraan guuttanne immoo ganama galgalanuma deebita. Akka seeratti baajaajii takka yeroo bite taargaa baafattee jalqaba samboota soosanya hooganii boolloo efa guuttatee booda hayyama keetis guuttatee seera kabajee dalagatudha. Fuula duraaf seera kiyya guuttadhee hojii deebi'uudhaaf qophiidha. Hojii olaantummaa seeraa kabachiisuuf gama kanaan aanaa Habroo fi bulchiinsa magaalaa Galamsootti hojjetameen walumaa gala baajaajota 140 fi mootoroonni 14 to'atamuu himuun konkolaattota kana to'achuun nageenya godinichaa mirkaneessuu keessatti gahee guddaa waan taphatuuf to'annaan eegalame cimee itti fufuu akka qabu diiviziniin to'annoo nageenya tiraafikii poolisii godina Harargee lixaa Inspektar Gargaaraa Taamiraat Ishatu yaadachiisaniiru. Kun kan hojjetamaa jiru qindoomina abbaa taayitaa geejjibaa waliin. Walumatti magaalaa fi aanaa Habrootti baajaajota 140 fi mootoroota 14 to'annaa jala jiru jechuudha. Baajaajiin tokko ulaagaa seeraa hin guuttanne taanaan, gabatee hin qabaanne taanaan, qaama sadaffaa hin qabaanne taanaan, boolloo hin qabaanne taanaan yeroon kun rakkoo nageenyaatiin illee wal qabatee diinilleen warroota kanatti fayyadamuu waan danda'aniif mootoroota gabatee hin qabnetti reefina adda addaa ittiin deddeeffachuu waan danda'uuf baajaajileen akkasumatti fayyadamuu waan danda'uuf aanaaleenii fi magaalonni jiran bakka hundattuu warroota akkanaa kana warroota gabatee hin qabne ulaagaa seeraan guuttanne kara toora seeratti akka isaan deebisan.
kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf qabannee osoon xumuriin oduu ijoon si yaadachiisa. Godina Jimmaatti miseensota poolisii humna addaa Oromiyaa kabaja ayyaana qillee bara 2015 sabeeffachuun miseensota raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii humna addaa Oromiyaa dirqama irratti miidhaman hospitaala riifaraala Jimmaatti yaalamaa jiran waliin kabaje. Godina Shawaa aanaa Fantaaleetti sakatta'insa taasifameen meeshaaleen daldala seeraan alaa birrii miiliyoona 30 olitti tilmaamamu to'atamuu poolisiin beeksise. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf qabannee xumureerra qophiilee keenya fanii waliin turtii gaarii.